كرر لمرة مش يوني الفوتيكسي الفتانة تومي الراباسو تري أوسو دولا مجاوبة الرباط ما يالا جيسي الرباط مكتين نو تومي الراباسي والله وبالله ايشي وعن السر التخيسة بيخونا ايشي سامبودا ريتشو ما بريد أبي ما يالا جيسي ري رمبا من توبيت ما يالا تري نمرة باتني ما لا لما imagine tumaan uleelaan qaama biraa nama tumanii fi garaa keessa nama dhiitanii wanni kun ilmoon tun yoo akka malee tulatee naannoo gadaameessaa kana miidha malee hin ta'u beeku. عافية تقولي سامي أفاني تيادا كده إنت قبل مرات يا دوان رجل نوتو جرام يو سنغمان تدغمان غرموف قبيشي داو dhaggeeffadhu tumee dhiitee irraa baase ulfa ايشي كراكي kan سديته immoo waan inni irraa harkadhu hin jiru waan sirriitti keessa beekudha. ايشي Innaa miciyyoon tun immoo nama faamiliin ishiitillee miskiinaati nama sagalee tahuufillee hin qabdu beekamtillee nama qabuu miti akka isatti soo osuma haala saniin jirtu akkana sammuu ishitti taphachaa ture boodarra deebi'ee immoo jaartii tiyyaa miti jeeshuma tanaa akka waan itti qaanfatu ta'e hin beeku yaani sarraatenyaa tiyyaa jee miciyyoo sammuu ishitti taphatuu ture. ايشي يوكي ثم Kana faan التلفت immoo irratti tafedhe xabbasaa akka fedhetti yaanii siigalee irratti taphatuu ture. biyya alaa kana diyaasbooraa wayii irra janajjanee ala deemuuf eega fixate itti naqxee keedhaan hoquma qabda maa irratti zayitiin itti naqan Wanni zayitiin irra naqamte mijiyyoo jechuu akkuma sarraatenyatti eega jechuu ulfa yeroo lama irraa baasee booda akkuma sarraatenyatti sa'aa fedhe ganda kaayee biraa deema sa'aa fedhe immoo ni yaama akka fedhe wajji osoo jiraatu jiru akkasitti jechuu irratti xabbasaa irratti argite waan kana irra deddeebite irratti argite. Mana hin qabu jaartii ganda kaayaguu jettu akkamii mana hin qabani. Yaani fakkeenyaaf amma bakka garaagaraa deemaami. Gize kana fuudhee afan dilal waan asirratti isin jechuu barbaadde inni waan feemasa amantii ta'ee fi amantii deemee lallabaa sheekha islaamaati waan ta'eef inni nama islaamaati kophaa ishii manatti hin dhiisuu ganda kaayyataa jechuudha. Muhaadaraa deema inni. Maa wajjin chiitu waan manatti godhuuf manan teessisu gaa isiin kaayyata bakka qabaa kaayyata. muhaadaraa deemee uummatatti daawwaa godha akkas sa'aa barbaade immoo ni yaama. Saa barbaaddetti yaamee Ni yaama immoo namaan lakkii bar daleeduutiyyaa akkanaa jaan ammoo haqiiqatti ishiin jaartii isaati. Micoon tun joolleedha. Namarratti hirkattee finfinnee dhuftee osoo barachaa jirtuuti haa kana hunda jechuun si fuudheetiin akka ati barbaaddu si jiraachisee waan ati barbaaddu si godha jeen. Magee asirratti haadha abbaa ishiitiin ni haa godheefi. Haadhuma abbaan ni haa godheef. Okay, saa miciyoo sargiin godhanne kan dandeenye ganda miciyoo fa'aa. Waan takka bakka sanboota ni haa godhe fedhe godhu eegale. Haadhaa fi abbaa isiisan bakka isaan jiran beeytaa bilbila isaanii nu arguu dandeessaa. Obboleettii miciyyoo sanii isiniif dhiyeessuu hin danda'a. Galatoo. Finfinnee keessa jirti. Hayyee haadha hoo abbaa hoo. Haadhaa fi abbaa mucayyoo ni dhiyeessiti waan rakkoon qabu. Abbaa fi haati Wallagga jiran. Hayyee okay itti Garuu fufnoo obboleettiin investigatii Maaliif obboleettii argannaan abbaa argannee beekee wajjir. yoom nu dhiyeessita obboleettii asrii nu dhiyeessita Eenyu? Obboleettii dhiyeessuu dandeessaa? Yaa isiniif hin dhiyeessa. galatoo kana feena kunoole galatoo asrii fi galchamoolon si deebiteera Lendiif nu beek itti fufna. yoo akka asriititti dhufanii dhiifaman gaafanne harkaan lafa qabatanii karaa keessatti illee taatu No, asli bakka san nusitti hin dhiifne gaa keessaan dhiifama na gaafatanii suni si qofatti hin balleessine uummata Oromoo guutuudhaatti yakka kun hojjetamee beek. Laa tokkoffaa maaltu jira beeytanii amantiin islaamatu wal sattaraa jiru Laa obsi gaa obsi. Waan wal sattaranii jira. Laa lubbuu nama lamaati immoo bakka kanatti qabaa. dhageeffadha Asli. waan asin hin jedhu didin an homaaf jedhe amma maaltu jira beeytanii yoo miidiyaa kanarratti ija uummataa duratti waan kana dhiifama gaafachuu saalfatanii jechuun amanuu yoo saalfatanii bar opportunity hedduu namaa kenna aniin kun miskiina. ummanni beekuu qabaa Dhageeffadhu ka na dhageeffadha opportunity amma waan kana naga fideemi yoo aslii keenya ija uummataa duratti nun qaanfachiisini wanni ati jette dhugaadha uummata kanurraa dhaabii naan jedhan ani sobaa godheetiniin Amma miyyoo tana magee tana gabbuu akkan jalaanii ne warri yeroo nu jalaa hin beenu. waan an deemuuf kana didinaa isin wayiif tolti. Bandii kiyya qoya haa fixatu. Isin hayyeema jedha anin beeka akkaataa itti nama amansiisan waan beekuuf dhufee ija uummataa duratti nun salphisini wanni ati jette sirriidha birriin baatii sadiin kana ramadaana irraa eegalee haga juun 18tti guurame miliyeena 16 haga ammaatitti gara haganaatu ol dhufe jedhanii yoo sirrii jette asli uummata kana duratti nun salphisini uummata kanarraa cal'isiisii jedhanii
Ani video isinii hojjedhe isinuu dubbiin isinii galti. Bakka Yoo wanta kana miyyoo san baasuu Hin aadaa sattarra. sii galan miyyoo san mana hidhaatti baasuu Insattarra aadaa fannisuun sii galan. deemnu obboleessa kenna. Bara manu sirreessuu barbaanna malee fannisuun hin barbaannu. Asliigis takka Gaarii dhiifama. dubbataa jira. Afandii kiyya laal. Miciyyoon tunis nuu bahuu qabdi mana hidhaati. Takka naan jaallata. Akkas ilaalu Naziir bakkina Miyyoon jechuu jiru. Miyyoo Miyyoon san as tun. dhiikee isaan dhufanii wanni nuti godhu jirru dhugaa as dhiifama si gaafanne miyyoo san waadaa sii gallee mana hidhaatti ni baafna. Uummata Oromoo nurraa qabi yoo siin jan Akkan. asirraa fudhanne sirra guuttanna nuti illee. Thank you. Akkaana kun. Thank you. Yoo Asliigis ammoo waan takka san hin dhiifama waliin na godhin dhaggeeffadha. miciyyoon mageenaa nuuf Mee mucattiin gubata qabdi baasaa yaaboo. Ammaan tanuun bilbila abbaa ishiitillee keessaan naa erganii jiranii bilbila abbaatillee siif erga abbuma sanuu qunnamuu dandeessaa. Ammoo jechuun akka nama tokkotti nama sooshaal miidiyaatillee miti. Waan dhugaa jirturraa Yaaboo osoo jennu qabsoorra jirrallee qabsoo amantii jihaadarra jirra. Yaa, Atummaan jechuun tunuu bareedudha miciyyoon akka isin dogoggorsine irraa of eegu dhaggeeffadhu. warri hiriyoonni isa. Gurbaan kun dhaggeeffadhu. mana charchii oolayyu kun solfaa wajjin mana charchii oolanii obboleessa kiyya kaa kiristaanatti irraa of eegisitti taphatee akka ulfa sirraa hin baafne garaa keessatti dhiittee bareedudha. Ta'uu suuraan. Walumaa galatti aslii kiyya. Anamma wanni siin jechuu barbaadu asirratti miciyyoon tun jechuu nama miskiinaa nama gartee namallee hin beekne nama jechuu sagalee ta'uufillee hin qabdu wallaahi rabbi tokkicha malee waan takka namallee hin beektu dhugaa miciyyootillee baasaa fi Tana jennaa bar. Tanaa bar yaa obboleettii. abballee qunnamaadha obboleettillee isiniif hin dhiyeessaa. Bilbilee Dhugaa ergi kan keessan lamaanii asitti bara. bilbilee ergi magi. Namnummaan gargaaramuu qabu. Ilmi dhugaa Namnummaan si gargaaramuu kadhatu qabu. asii Mucaa tana wallahi yoo rabbi haqa isitti Namni agarsiisaa jiraate. gargaaramuu qabu. Miciyyoo inni Ana itti hiyyeessaati gargaaramtu. Asliin risaadha by the way risaadha. Risaanii duubessa. Tokko. Aslitti ergi. Laal Maagi. mee qoya. Laal waan kana Maagii sirriitti bilbila sana godhuu isa gaarii hin ergamu. Amma Naziir. erga. Karaa kanaa dubbadha. Laa tokkoffaa uummanni Oromoo akka ifa godhatu namichi kuni nama daa'ima yeroo lama ulfa baaseedha. Lubbuu nama lamaatii beek. Michiyyoo san irratti yakkaa hojjetan. Saanuu dhidhiitaati irraa baasee jira. Laal. Laa silaa mana yaalaa geesseetillee gara mana yaalaatiin akka fayyaan ishii eegamutti baase xiqqishoo lubbuunsii miidhamni irraa xiqqoo wayyaadha jenneedha. Tokko michiyyoon sun uleedhaan dhiitichaadhaan dhiini humnaa ol irraa ba'ee Way osoo Ameerikaa taate. Way osoo Ameerikaa taate. hidhaan bahuu gocha ajjechaa lubbuu yeroo lamaatii irratti raawwatame. Baraanaa isa hidhatu. Namni way osoo lafaa kee Ameerikaa gocha taate. hamaa kana raawwatu beeka. Haati manaa jaartiin tee lafaa ol kaatee ajjechaadhaaf sillaattu. Miidhaan hamaa waan irra ga'e sanbiraan irra dabree dubartii biraa irratti oofu laal. Namichi kun waan islaamni hojjenne hojjetaa jira. Gama biraatiin amantii islaamaatii fi amantii kiristaanaa walitti diinoomsuudhaaf wanni inni gara amantii kiristaanaa irratti godhaa ture waan hamaadha. Argaa turre hundinuu. Viidiyoo Namni kun jira maal bara. irraa hin qabamne. Viidiyoo Amantiin jira teenya bara. nama arrabsaan jettu amantiin teenya amantii nama irratti ataak gootee wanni hin gootu. Hin jettu. Amantiin ta abbaati. Itti himaa jetti summaa amanu summa Himaa jetti yoo dandeesse sanuu yoo dandeesse gorsi yoo dadhabde dhiisiidha.